oduu khinaaratan shintimtu an nayma umar godina horro guduru walaga ana umru khaysati polisonni adda oromiyaa dargaggoota lama torbaanin dura qe'ee jireenya isaanii keessaa qabuun erga hidhanii booda gaafa sadaasa 2013 akka lakkoofsa biyyaatti reeffi isaanii bosona keessatti argamu jiraattonni garasii dubbifne OMN himanii jiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen gaafa dura humnoota kanneen qabaman kaampii humna addaatti hidhamuu isaanii ummanni himanii jiru. Faayiza Eliyaas dabalata qabdi. Godina horroo guduruu wallaggaa aanaa umuruu gandaa gamsoo jedhamu keessatti poolisiin humna addaa oromiyaa dargaggoo Ermiyaas Olaanii fi Shaanqoo Amanuu jedhaman torbaniin dura qe'ee jireenya isaanii keessaa qabuun hidhanii kan turan sadaasa 2013 akka lakkoofsa akka namni OMN dubbisa kun jedhutti qeerroowwan ajjeefaman kunneen barattoota yoo ta'an dargaggoota hawaasa keessatti hedduu jaalatamanidha. Wayita qabaman san wabotti nu geessaa jechuun kan gaafataman yoo ta'u ijoolleen kun nuti bakka waboon jiru hin beeknu waan jaaniif poolisiidhaan ukkaanfamanii kan jettu jiraattuun garasii dubbifne erga gaafa qabamanii kaampii poolisii humna addaatti galfamanii as ijoollee keessan godinatti dabarsinee jirraa jechuun maatii gogomsaa akka turan dubbatti jiraattuun magaalaa Amruu OMN bilbilaan dubbise. Waan intaani dudubbatanii jarri baqqaanaan ani dullaa qabatanii magaalaa keessa olii gadillee amma deemanitti jechuudha. Reeffa kana bira abbaa ga'uun argina waan akkasiitu ture. Warruma liyyuu hayili ammatu baqqaamee reeffa kana bira waan nama ga'uun argina minaamin jedhanii waan baay'ee dubbatanii ammayyuu jechuudha. Ijoolleen duraan warri qabamanis jiru ijoolleen xiqqeerroon jechuudha. Ammayyuu shattiin jira ammayyuu reeffi bakkee hin jira minaamin waan akkasiitu jira. Ijoolleen duraan qabaman sun ammayyuu kaampii hin jiranii jechaa jiru ijoolleen maatii ammayyuu reeffi odeeffannoon jiru akka reeffi bakkee jirutti. Isaan malee garbiraan ammayyuu akka bakkee jirutti odeeffamaa jira. Ammayyuu garbiraan akka bakkee jirutti haasa'amaa jira. Ijoollee sana akkuma makiinaatiin fidanii achi boolluma tokkotti naqanii deemanii amma sodaan jiru warra bakkee jira jedhamee haasa'amu malee wanti biraan jiru. Waan goonus waan jennus hin qabnu garuu waaqitti kanneen dhiifne hundasaa gumaa keenya waaqayyo barbaadu jenna. Ammayyuu taanaan immoo dhaloonni baay'een barbaadamaa waan jiraniif jechuudha akka naannoo keenyaatti. Bakka madanda'ame tokko buma oolfachuuf walakkaan bakka biyyumaan taanetti babbaqachaa jiru dargaggoonni keenya jechuudha. Maatiin godinas deemuun ijoollee kana gaafate yoo dhabu gara buufata poolisii magaalichaatti deebi'uun waan gaafataniif guyyaa lama dura miseensonni poolisii humna addaa ilma keenyatu siif eegaa jechuun abbaa dargaggoota ajjeefamanii keessaa tokko kan ta'an reebicha hamaa irratti raawwatanii abbaan ilma jalaa ajjeefame kun yeroo ammaa kana du'aa fi jireenya jidduu jiraachuu OMN odeeffateetii jira. Dargaggoonni ajjeefaman kun lamaan gaafa dura qabaman kaampii humna addaatti hidhamuu isaanii ummatni ijaan argeetii jira. Sadaasa 3 ammoo bosona qarqara magaalaa jirtu tulluu goramtii bakka jaamtutti reeffa isaanii bineensi nyaatee argame. Uffata isaaniitiin baramanii maatiin fudhatee awwaallatee kan jettu shamarreen jiraattuu magaalichaa taate imimmaan buusaa OMN'tti dubbatteeti jirti. Dargaggoota ajjeefaman kana keessaa Ermiyaas Olaanii barataa kutaa 9ffaa yoo ta'u Shaanqoo Amanuu ammoo qormaata biyyaalessaa milkaa'uu waan dhabeef bara kana irra deebiin guutuuf qophii irra jiraachuu ammoo maatiin isaanii himaniitii jiran. Waaqumatti kennina waan jennu waan dubbannu hin qabnu hin dasaafu. Fi waan gabaabumatti mootummaan kun aangoorra jirutti nageenyi jira inni yaadame. Kanaafuu amma danda'ametti mootummaan kun nurraa ka'edha. Amma tokko bokkuun Oromoo bokkuun uummata keenyaan ol jedhu amma tokko. Ati ammayyuu ittuma fufeetu waan dhaabbatu minechuu kooti amma mootummaan kun aangoorra jirutti jechuudha. Bakka dargaggeessa kan ta'e qeerroon darba'eessa akka garaa deemaa hin jiru bakka baruma gara isaatti ka'aa jira bakka inni fira qabu gara fira isaatti biyya gadhiisee deemaa jira bakka. Dhimma kana gama mootummaatiin maal akka jaan qulqulleeffachuuf bilbila bulchaa aanaa Amuruu kan yeroo ammaa ta'e irratti bilbila yaallus nu jalaa kaasuu hin dandeenye. Godinoota Wallaggaa Afran keessatti ajjechaan qaamolee nageenyaa mootummaatiin uummata irratti raawwatamaa jiru
baay'achaa dhufu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Manni murtii federaalaa kan olaantummaa gareetiin dhuunfatame hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti sababa beellamaatiin shira xaxaa jiraachuu namoonni dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiran taajabbii isaanii ibsatan. Manni murtii federaalaa kan murna seeraan ala biyyattii dhuunfateen ajajamu hooggantoota qabsoo fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Mallasaa Dirribsaa fi kanneen biroo dabalatee namoota galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti himataman 24 irratti beellama dheeressuun isaanii xiyyeeffannoo uummataa gara siyaasaa ofii fedhanitti garagalchuun hawaasni hidhamtoota kanneen akka irraanfatuuf daba itti yaadameedha jechuun ibsanii jiru. Namoonni OMN fi yaada isaanii laatan kunneen Oromiyaa keessatti yeroodhaa gara yerootti hooggantoonni keenya nuuf haa hiikaman jechuun hiriira mormii uummanni keenya gaggeessu kanas maqaa beellamaatiin karaa dabarsuuf waan itti yaadamee godhameedhas jedhan. Namoonni yaada laatan kunneen itti dabaluun akka jedhanitti mirga haqaa saffisaa ta'e himatamtoonni argachuuf seeraan qaban danquu fi yaadameeti. Olaantummaa seeraa osoo hin taane olaantummaa warra humnaan biyyattii bulchaa jiruu fi kan isaan hidheetu agarsiifamutti jira. Haala siyaasaa deemaa jiru ilaalanii bu'aa irraa buufachuuf jecha beellama dheeraa kennuu filatan jechuun shira abbootii irree saaxilanii jiru. Harargee Bahaa aanaa Dadar Araddaa Meenyaa keessatti poolisoonni addaa Oromiyaa guyyaa kaleessaa sadaasa 12/2020 dargaggoo maqaan isaa Ibsaa Yuuyyaa jedhamu rasaasa itti dhukkaasuun kan ajjeesan ta'uu maddeen gabaasan. Haalli naannichaa keessa jiru yaaddessaa ta'uun wal qabatee qeerroowwan hedduun mana hidhaatti guuramaa akka jiranis jiraattonni OMN'tti himanii jiru. Hordofaa Mohammad garasitti bilbiluun waan qindeeffate qaba. Godina Harargee Bahaa aanaa Dadar Araddaa Meenyaa ganda Diidoo jedhamuun beekamutti miseensonni poolisii addaa Oromiyaa dargaggoo tokko irratti dhukaasuun lubbuu isaa galaafachuu maddeen gabaasan. Jiraattota jidduu namni bilbilaa yaada isaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif laate tokko akka himutti milishoota gandaatii fi poolisiin humna addaa Oromiyaa waliin ta'uun maqaa ABO Shanee jedhuun badii tokkoon maleetti rasaasatti dhukaasuun ajjeesanii maddi keenya kun. Namni ajjeefame kun nama maqaan isaa Ibsaa Yuuyyaa jedhamu yoo ta'u sirni awwaalcha isaatis raawwatamee akka jirus maddeen keenya ifoomsaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee haalli nageenya naannicha keessa jiru yaadda isaa ta'uu kan himu jiraataan garasii dubbifne kun waraanni magaalattii keessa bobba'uun qeerroowwan hedduu mana hidhaatti guuraa jira jedha. Ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofuun sochii aanaa Dadar keessatti taasifamaa ture wal qabatee namootaan adda durummaan qooda fudhachaa turan jedhanii shakkan hedduus waraanni sirnichaa magaalattii keessa bobba'uun barbaadaa jiranii jiraataan Dadar irraa odeeffanne kun. Gama birootiin Harargee Bahaa aanaa Fadis magaalaa Facaatuutti saamichi murna abbaa irreetiin jiraattota irratti gaggeeffamaa jiru hammaatee jiraachuu jiraattonni OMN'tti himan. Dabballoonni sirnichaa poolisootaa fi milishaa gandaa waliin ta'uun maqaa gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun ganda keessa deemanii jiraattota irraa dirqamaan qabeenya hawaasaa kanneen akka loon, gaalaa fi re'ee irraa saamaa jiru maddi keenya kan garasii dubbifne. Daldaltootaa fi abbootii qabeenya naannichaa irraayis addatti birrii 10,000 gumaachuu qabdu jechuun dirqamaan irraa guuraa jiru kan jedhu maddi keenya kun namoota dhimmi kun nun ilaallatu jechuun birrii kan nu didan ilaalcha TPLF fi Shanee qabdan jechuun erga reebicha irratti raawwataniin booda mana hidhaatti darbataa jiru jechuun OMN'tti hime. Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyiitti waraanni murna dirqamaan biyya bulchaa jiru guyyaa kaleessaa manneen jiraattotaa fi qabeenya isaanii ibiddaan gubanii akka barbadeessan jiraattonni himani. Gandoota baadiyyaa Qarmii, Qurranee, Tulluu, Itayyaa, Ganda Gaambeellaa fi naannoo gammoojjii Naymaar jedhamuun beekamtu keessatti ibidda loltoonni kunneen mana qonnaan bultootaatti qabsiisanii gubaniin qabeenya uummataa barbadaa'ee jira jechuun maddi keenya Shawaa Lixaa irraa odeessa kana nuun ga'e himee jira. Namoota manaa fi qabeenyi jalaa gubate kanneen ammaaf maqaaleen isaanii nu dhaqqabe keessaa muraasni Nagaasaa Galaanaa, Soorii Shuree, Dashuunaa Bultii, Taakkalaa Dashuunaa, Tolosaa Bultii fi kanneen hafan biroo hedduun maatiiwwan isaanii wajjin loltoota kanneeniin guuramuun kaampii waraanaa fi waajjira poolisii aanaa Midaaqanyiitti hidhamanii dararamaa jiru jedha. Namni garasii odeessa kana nuun dhaqqabe. Yeroo ammaa rakkoo nageenyaatiin wal qabatee haalli naannicha keessa jiru yaaddessaadha kan jedhu maddi keenya kun loltoonni sirnichaa baay'inaan magaalattii keessa bobba'uun nageenya hawaasaa goolaa jiru jedha.
godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyitti waraanni mootummaa abbaa irree manneenii fi qabeenya qotee bulaa gubuu itti fufee jira. Hedduu qabeenya waliin ibiddaan barbadeessuun maatiiwwan hedduu guuranii kaambii waraanaa fi waajjira poolisii aanaa Midaaqanyitti hidhanii dararaa jiru. Haaluma kana qofaatu hin taane uummata naannoo sanaa yookaan immoo reebee warreen kaan caccabsuudha. Warreen keessaa filanii akka sadarkaa konkolaataatti illee fe'atanii yeroo itti deemanii qabeenya uummataa kanallee akka malee yeroo itti saamaniitu argamaa jirachuudha. Kanaaf haalli nageenya godina Shawaa Lixaa keessattuu aanaa Midaaqanyii jiraatan irratti yaaddoo guddaatu jira jechuudha. Hawaasa naannoo sana irratti humni waraanaa akka jirutti buufatee shororkeessuu doorsisuu irratti. Murni sirna nafxanyaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu bulchiinsa Yuunivarsiitii Amboo aangoo irraa kaasuuf shira xaxaa jiraachuun dhagahame. Dr. Taaddasaa Qaana'ii sababii sabboonummaa qabu qofaaf shirri kun irratti hojjetamaa jira kan jedhan qeerroowwan Amboo dhimma kana cimsinee morminas jedhan. Faayisaa Eliyaas waan qindeeffatee qabdi. Murni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru sababii siidaan aartistaa Haacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo keessatti ijaarameef jecha yeroo ammaa bulchiinsa yuunivarsiitichaa aangoo irraa kaasuuf shirri xaxaa jiran saaxilame. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo kan ta'an Dr. Taaddasaa Qaana'ii amantee tibba dabree sirna yaadannoo guyyaa 80ffaa magaalaa Ambootti taasifame irratti haasaa isaaniitiin siidaan Haacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti nuti lafarratti maqaa isaatiin goonu hundinuu maqaa isaa hin madaalu. Hojiin isaa dhalootatti akka dabruuf jecha siidaan yaadannoo kun kan ijaaramedha jedhani. Daandiin magaalaa Amboo fi dameen Yuunivarsiitii Amboo Awwaaroo jedhamuun yaamamaa ture maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin moggaafamuun kan yaadatamudha. Pireezidaantii Yuunivarsiitii kana tuquun falmii hadhaawaa taasisnee dura dhaabbannaa jedhani. Sidaa kan hojjechiisee tolee gaafa bira jala gahu warri nafxanyaa maali dubartiin bakka dhaabatti maali naannoo gahuudhaa hojjechiisa kan jedhudha. Mormii kaasanii sana haashmanni sabbiisaa waan sana qopheessaa biraan bahee dhaqate itti fufaa yuunivarsiitii nama kun jalqabatti kaampaasicha akka maqaa isaatti jijjiiramu kaampaasii Hidaara Awwaaroo siidichi akka xumuramu godhanii sana booda gaafa guyyaa sana eebbisuu didanii sanaan mormiin adda addaa karaa uummataa fi waan ta'eef alif akka mataa jedhee naannoowwan godni kaasee fi booda dirqamumaan otoo pireezidaantii naannoo kanaa fa'aa waggaa otoo fi asumatti yuunivarsiitiin Amboo morsiisee eebbisiise. Kanaaf warri bilisa gannaatti akka waan kana hojjechiifta maaliif kan qarqaratti dhiibanii gara achirraa kaasanii nama isaanii ta'utti fiduuf mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e kan federaalaa siidichi ijaaramuu isaatti qurrama qabu kan jedhan qeerroon Amboo murna sirna nafxanyaa afaan tokko aadaa tokkoo fi eenyummaa tokko qofaan biyyattii tana ceesifne jedhanii fedhii nafxanyaa guutuuf kaayyeeffatan kana uummanni Oromoo xumura itti gochuu qabaa jedhani. Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneetti kaadiriin biltsiginnaa dirqamaan hiriira deeggarsaa bahaa Shanee fi TPLF balaaleffanna ja'a jechuun hawaasa magaalattii dabalatee imaltoota achi keessa dabran hunda dararaa jiraatanillee uummanni akka jalaa dide maddeen gabaasan. Guyyaa har'aa waraanni murna afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru hedduminaan magaalattii keessa faca'uun namoota ijaan argan hunda kan lafarra dhaabbatus ta'ee kan konkolaataa fi baajaajiin deeman walitti qabanii afaan qawweetiin sodaachisuun gara istaadiyoomii geessuuf carraaqaa jiru jiraatan magaalaa Shaashamannee tokko kan OMN'f yaada laate. Uummanni dirqamaan geeffaman kunneen tokkolleen fedhinnaa kan hin qabnee fi gocha mootummaa abbaa irree kanaatiin miira aarii keessa kan galan ta'uu himee jira. Namni odeessa kana nuun ga'e kun akka uummanni gocha murna seeraan ala biyyattii bulchaa jiru kanaa jibbaa jiruun silaa hiriirri kun battalumatti mormitti jijjiirama ture garuu hedduminaan waraanni achi keessatti bobbaafamuun uummanni usee kan jedhu maddi keenya kun akka karaa mormitti jijjiiramuuf nuti qeerroon Shaashamannee tattaaffii goonee turree jira. Haalli achi jiru ganama kana waraanni mootummaatiin namootuma daandii irra jira hunda walitti qabanii ABO Shanee fi TPLF'n balaaleffannaa jedhamanii jiranii. Isa hafee kana buufata konkolaataa akkuma jiruun yaasanii gara
deeggarsaa jedhameeti dirqamaanii waraanaan jechuudha gara istaadiyeemii ofuutti jiranii. Uummata immoo uummata karaarra jiru hundumayyuu nama hundayyuu kan karaarra jiru nama daandii irra deemu hundumayyuu deeggaruu qabdanii yoo ati gafiitee kana keessa hiriira keessaa baatee gara biraa kan deemu taate diitiidhaan dhawnee lafa si buusna uummata jedhanii sodaachisa akkasitti dirqamaan uummata gara hiriira deeggarsaa ofuutti jiran. Maal seeta amma qeerroon yeroo ammaa kana hiriira gara mormiitti gara hiriira hooggantoota siyaasaa Oromoo akka mana hidhaatii baasanitti jijjiiramu ni barbaada. Garuu wanti achi jiru sun humna waraanaatiin waan dirqiidhaan ta'eef namoota dubbatan namoota ilaalcha sabboonummaa Oromoo qaban namoota mootummaa kana morma irratti waan ajjeefamuuf jechuudha. Gootumaan guutuu yeroo musa waa ajjeesuu danda'aniif piraasaa waa rukutuu danda'aniif uummata tarkiisaniiti akka ta'e malee namni achi jiru tokko iyyuu namni miseensa isaanii ta'e hin jiru jechuudha. Namni isa deeggaru jiru jechuudha mootummaa kana. Dirqamumaan qabanii uummata kana guutuu karaa irraa dirqaman rasaasa sodaachaniiti jechuudha. Fedhaan osoo hin taane dirqiidhaan waan bahee jechuudha. Rasaasa sodaatee waan bahee jechuudha. Uummata hojii isaatiif bahee gara hojii isaa deemaa jiru dirqiidhaan qabanii gara hiriira deeggarsaatti jedhanii waa oofaniif. Murni abbaa irree nafxanyaa Abiy Ahmad maqaa Onag Shanee jedhu Oromootti maxxansee Oromummaa dhabamsiisu duula bane kana uummanni Oromoo akka deeggaruuf dirqisiisuun diinummaa hamaa murna kanaa ibsa waan ta'eef uummanni keenya sagalee tokko tahee diddaa isaa agarsiisuu qaba jechuun hayyoonni siyaasaa gorsaa jiru. Magaalaa Wadaayitti dabbaloonni bilchiginaa Lukeelee fi jalakaattota isaanii hiriira deeggarsaatiif jedhanii erga yaamanii booda tarkaanfii qeerroo naannichaa sodaachuun hiriiricha gama walgayiitti jijjiiranii jiraachuu maddeen gabaasan. Akka qeerroon Awwadaa irraa OMN fi yaada laate tokko jirutti namoota sabboonummaa hin qabne kanneen garaa isaaniitiif jecha kaayyoo ofii dagatanii isaan jala fiigan kan walgayicha irratti hirmaataniif waraqaa deeggarsaa kennuudhaan jiraattota magaalattii kanneen hirmaachuu didan doorsisaa jiran ja'a. Qaamonni jiraattota magaalattii doorsisaa jiran kunneen kaabinee aanaa humna addaa poolisii Oromiyaa saamsisuu fi qeerroowwan magaalaa keessatti argan hunda qabanii hidhaatti guuraa jiraachuu himee jira. Haalli magaalaa kana keessa yeroo kaleessa irraa eegalee magaalaa deemanii ganda-gandatti magaalaatti jedhanii ganda-gandatti raafanii walgahii baay'anii turanii uummata waan qabne manatti jedhanii ulaabananii walgahii baasaa jiru. Walgahii baasan kana keessatti ijoollee qeerroo kanarratti baatee bommaa jettuu taasisee lagannaa kana dabarsaadhaan kennaa eegaa turanii akka jawaabni gaazita kallee deebisaa kallee kananeetii yookaan warreen amma saamsamee jira jedhanii leelatti saamsamee jiran jedhanii maaliif ta'uun irratti yoo jedhanii gaafatanii walgahii dambanii jedhanii walgahii namni isaa jaamee jiru immoo magaalaa guutuu deemanii jaamee ganda keessatti nama muraasa ulaa. Haaluma wal fakkaatuun aanaa dirree xiyyaaraa keessatti hidhaa fi reebichi uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Waraanni baay'inaan achitti bobbaafamuun halkan dargaggoota aanichaa araddaalee hunda keessaa funaanuun hidhaatti guuraa jiraachuu odeessi achirraa nu dhaqqabe ni mirkaneessa. Godina Arsii aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa keessatti sabboontonni Oromoo murna abbaa irreetiin adamfamanii hidhamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Tibbana dargaggoota armaan dura qe'ee isaanirraa baqatanii dhiyeenya kana biyyatti deebi'an irratti waraanni murnichaa dhukaasa banuun qeerroo baay'ee okkaamsanii hidhaa jiran jechuun jiraataan garasii dubbifne OMN'tti himee jira. Muhammad Makamaa dabalata qaba. Godina Arsii aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa keessatti hidhaa fi reebichi dargaggoota Oromoo irratti mootummaa abbaa irreetiin raawwatamaa jiru haalaan hammaatee jiraachuu maddeen himan. Guyyaa dheengaddaa dargaggoota hawaasa naannichaa biratti dhageettii guddoo qabannaa adamsanii qabuuf jecha waraanni murna biyyattii humnaan dhuunfatee jiru dhukaasa hawaasa naannichaa irratti banee uummata goolaa jira jedhan. Dargaggoonni hedduun isaanicha keessaa butamanii akka hidhamanis himamee jira. Dargaggoonni kunneen qabsoo uummanni Oromoo godhaa ture keessatti adda durummaadhaan beekaman kan jedhu jiraataan naannicharraa bilbilaan dubbifne kun waggaa tokkoon duratti sababa aggaammii xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed irratti taasifamee wal qabatee mormii hawaasni naannichaa taasiseen qeerroon torba waraana mormichaatiin akka biraa wareegamanis ibseera.
qeerroon miilanaa hidhamanii kunneen asiin dura doorsaa fi ajjeechaa kaadiriyaanicha fi waraana achitti ramadameen raawwatamaa ture jalaa baqachuun iddoo birootti dhokatanii dhiyeenya kana gara qe'eetti kan deebanidha jechuun maddii keenya bilbilaan oominitti jira. Suudee magaalaa Darrabbaa keessatti rakkoo asiin dura waa'ee Jawaar Mohammed wal qabateetiin dhalateen achitti ijoollee qeerroon karaa cufteetiin Jawaar mana hidhaatti ba'uu qaba jedhanii gaaffii gaafataniif jecha ijoollee biyyarraa baasanii turanii. Sababa sanirraa kan ka'e ijoolleen biyyarraa eega baate immoo rakkoon gidiraan adda addaa irra ga'e ijoolleen tuuniin hidhamanii kaaniin immoo mana hidhaatti darraa meeqan eega bahanii booddee guyyaa har'aa nama tokko Badru Sheek Kamal jedhamu qeerroo Darrabbaa qabuuf jecha namoota baay'ee har'a dhaqaniitiin mana isaanii qawweedhaan irratti dhukaasaniitiin har'a namoota hedduu manguddoota akka Abdallaa Haji Tilmoo, Araba Hajji, Ganna Turuu, Kamal Hussein, Zara Aliyyi fi qeerroowwan akka Keeruu Kamaloo, Yusuf Sultaan, Hawaa Adam Qarree, Seifu Kamal fi Nasir Sultaan fi Mustafa Jamaloo fa'aa jedhan qabanii jiru. Rakkoon har'a mudate balaa guddaa magaalaa